miti. Maal godhuu qabdi Oromoon maal godhuu qabnaadha jechuudha. Sadaffaan kana tanaafuu please seenaa Oromoon namni sabboonummaa qabdan namni haqa fi irratti abbaa ta'uu barbaadan namoonni Oromoon haqa si irratti abbaa ta'uu qabdi jettan namoonni abbaa garaatii fi abbaa haqaa abbaa dhugaatii fi abbaa garaa adda baasuu barbaadan abbaa garaa akkuma gaafa qeeroo sanitti akkuma gaafa qeeroo allaa maraame qeeroo teenya tadhumte san rabbi rahmataa godhuufi qeeroon teenya tadhumte san abbaa garaatii fi kan addanuu baafte ilmaan Oromootiis ni tokkoomsite abbaa garaa kame kan poolisa wayyaanee dhaaftee Oromoof jecha maqaa Oromoo qaba poolisa Oromoo ta'ee Oromiyaa maqaa Oromiyaatiin poolisa Oromoo ta'ee maal Oromoo fixaa ture kan waraana Oromoo maqaa Oromootiin waraana wayyaaneef ta'ee ilmaan Oromoo fixaa ture san hunda qeeroon tokko taatee qawwee darbisiifte maaliif abbaatuchi keessa jira ilmi gisee qabsoo godhe abbaan qawwee darbee jechuun ilmaan keenya ajjeesaa oluu dadhabne yaanii fedhaniitiimi osoo hojjeessanii ilmaan Oromoo dadhaban abbaa garaa akkasitti adda baafta karaan itti adda baasan hedduu jira abbaan garaa akkasitti as deebi'eessan bu'aa fidee jechuudha tanaafuu waan tanaasti deebinaa amma immoo wanni irraa haasa'uu qabnu wanni irraa haasa'u sadeen dhiifamaati maali sadeen dhiifamaa tun maali jechi sadeen dhiifamaa jedhamu kun maali kuni jecha Jamaal Aliitii jechuudha kan na dura jedhame waliif fideeti waliif qooybee sadeen dhiifamaa jedhe jechuudha sadeen dhiifamaatii fi dogongora seenaa kan lamadaa kan sadaffaatiis maal godhuu qabna ijaa oluu miti maal godhuu qabna Oromoo maal godhuu qabdi sanii sadeen dhiifamaa jechuun maal hiikaan sitti nima jechuudha sadeen dhiifamaa jechuun sadeen dhiifamaa Abiyyi Lammaa Joharii jechuudha sadeen dhiifamaati isaan sadeenuu dhiifama ja'aniiti ilmaan Oromootti dhugaa isaanii himatanii dhufan warreen sadeen dhiifama jedhee ilmaan Oromoo seene Abiyyiinis viidiyoo histirii bareedduu dalage akkaataa itti dhiifamatti jedhe hunda takka takkatti lafa kaayeeti wayyaanee wajjiin gaafa waan dalagan san hunda misteeka daleenee isaanii wajjiin dhiifamaa jedheeti ilmaan Oromootii fi ilmaan sabaa fi sablammii Itoophiyaa keessa jirtu hundaafuu dhiifama jedhe san keessaa immoo ilmaan Oromootiif dhiifama guddaa gaafatee seenee jechuudha. Akkasuma Abiyyiinis sadeen dhiifamaa akkasuma Lammaanis isaan sadeenuu Abiyyi Lammaa Juhar tasaa dhiifamni isaa dhiifama furdaa jajjabaa kan akka Abiyyiitii fi Lammaa miti kasaa las gooneeti dhiifama xiqqaa goonaa jechuudha wanni goonuuf hojii isaan akka hojjechaa turanii saniin hojjenne ammoo innis dhiifama jedhe waaniif alagaa wajjin hojjechaa ture arrammoo harkana darbitanii harkas hin darbinu eegasuu dhiifama jedhe dalage sadeen dhiifamaa keessaa namni Oromoo harka darbe namni amaanaa dhiifama jedhen san kaadee tan ajaa'ibaatiin dhufe Abiyyii fi Lammaa jechuudha. Juhar akkuma dhiifama jetti dhiifama saasan dhugoomsee ilaa amma jala jira jechuudha. Kana gaa yoo dhiifamni isaa sun dhugaa ta'e isa kana hoo gorsa isaa kan gaafa duraa san fudhachuu Oromoon dhabde har'aan kana waan takka takkaaf isa dura warri dhaabbatus ni jira harka 100 harka 20 warri isa dura dhaabbatu ni jira harki 9 harki 80 gaarii maaliif isa dura Johaar dura warri dhaabbatu harki 20 san sababa xixiqqaa tokko qaba sababa gartee inni gartee maal namuu ni beeka
sababa bilisoomnee sababa mootummaa tana jala qabaa sababa arraan booda qawween nun barbaachisu tana garuu bikka tanaas bikkatti godhuun barbaachisa. Maaliif akkamitti bikkatti goota? Jawaar gaafaa dura jarri kun aangoo rabbahuudhaaf eega dhiifama jedhanii qabsoo Oromoo tana makaman harka lafa jalaatiin Jawaarii hojii dalagaa eega qabsoo Oromoo tana makamanii wayyaanee kutte wanni Jawaar dhaame historical mistake yookaan immoo dogongora seenaan dalaginaa. Ani yoo lammaan aangoo tana rabbee gaarii malee yoo abiyyiin aangoo tana qabate yoo abiyyiin aangoo qabate historical mistake dogongora seenaa akkan daleene ani dhaamsa kiyya kamaajiitii jechuudha. This is my last message. Akkas jeemre kun dhaamsa kiyya kamaajiitii. Tanaafuu dhaamsa san bikkatti hin goone hoo janneeti bikka takka hoo jannee jala yaane eenyu jara lameen dhiifamaa kan baasanu baase kana warra baasanu baase kana jala yaane jechuudha. Jawaaris akkuma gartee namni maraataa taayoonii fi nama hedduu morme yoo namni nama kudhaniin morme maraata fakkaata. Yoo namni tokko nama dhibbaan morme maraata ta'a. Namni tokko yoo nama kudhaniinuu morme maraata. Soo saniifuu hawaasa hedduu jala deemuun barbaachisa. Ammoo dogongora san osooniif hin sodaanne yoo dhaammatte. Osooniif hin sodaanne yoo dhaammatte ati dogongorarraa ni eewalamta. Saniifuu dogongorarraa namni eewalame Jawaarii jechuudha. Sadeen dhiifamaa jennaan sadeen dhiifamaa Abiyyii Lammaa Jawaariitu sadeen dhiifamaa jalaa ba'e jarri lamaan maal fide jarri lamaan boolla qotateeti nuu dalage jechuudha. Tana irraan sodaannu ani akka nama tokkootti maaliif waan abaaboo teenya fixe waan jaalatee waan nu faarsuufiin Abiyyii fi Lammaa fi mootummaa ammaa tana dura dhaabbadha. Waan biraatii miti. Gaafa Minisootaa tana dhufan gaafa Minisootaa tana qeebaluudhaaf yookaan asitti isa kana taargeet seentaritti akkasitti kamitii qeeballe tan duraa waan ummanni arraan tana ummanni Abashaa kan aangoo dheengadda dabare akka nurratti hin baane akka isaan nun tuffanneef tan lamadaa'oo ilma Oromooti eega aangoo qabate ilma Oromooti qeebaluu qabna bira dhaabbachuu qabna akkasii mi'ee garuu sanuun dambeeyne san maali gara tuffiitti deebitee jechuu abbaa sadii gara tuffiitti deebite. Tanaafuu sadeen dhiifamaa keessaa lameen kutanii tokko hafee tokkichaa kana ni eeggannaa jechuudha. Dogongoranni godhee fi maarreenni godhee tan dhaabaa akkas jenna. Saniifuu tan lama daatoo historical mistake tanuma gaa historical mistake tanuma Jawaar dhaabbate. Historical mistake tan Jawaar dhaabbate. Historical mistake jechuun dogongora seenaan dalaginaa jee dhaammatee ture. Dogongora seenaa san dhaammate dogongora seenaa dhufe amma dogongora seenaa ka Abiyyii daranii dhufuu deema. Abiyyii footaniimi ka Abiyyii daranii dhufuu deema. Maali? Ka Abiyyii daranii amma fakkeenyaaf Daaneel Kibratii fi Daaneel Kibratii ka Abiyyii yoo qabate kam jetti Oromoon akka Daaneel Kibratii yaadu yoo bikka Abiyyii qabate irra hamaadhaa jechuudha. Saniifuu maali? Walaa Abiyyiis walaa akka Abiyyii yaaduus ifirraa dhorkuuf Oromoon tokkoomuu qabdi. Oromoon historical mistake dhiisuu qabdi. Way jettee mataa qabachuu dhaabuu qabdi. Warreen abbaa garaa arraan tana wantummaan biltsiginnaa jaan wantummaan Abiyyii mootummaa Abiyyii jala deemaa hundinuu maali isiin Oromoof hin taatu
summii Oromooti. Ani akka nama tokkootti namoota abaaboo teenya fixe. Hayi bara Abiyyii fi fakkaataan akka Abiyyii Haayile Sillaasee fi Minilik Faarsaa. Haayile Sillaaseen nama ilmaan Oromoo gurrarraa bane nama Itoophiyaa tana awaamarraa haaqilumma jijjiiree addunyaa tanarratti ummata beessee Itoophiyaa tana guutuu nagee godhee nama dhiigan buusinii jaanii barfaarsaniira. Abiyyi faan akkasii mire bikka tana bikkitti nuti ilmaan Oromoo warreen abaaboo teenya karaa abaaboo teenyaa malee karaa biraa nun baasu jiru tanarra jibbine waan biraatii miti. Ati Oromoodha ati Oromoo miti saniimi. Nama Oromoo ilmaan Oromoo fixe nama abaaboo teenya fixe faarsaa ni jaalataa jara san hin fedhuu nutis hin feenuu jennaa jechuudha. Sana akkasuma kam nama abaaboo teenya fixe hin feenu nama taariika abaaboo teenya fixe gaarii godhee nu odeessu hin feenu. Akkasii mee odoonii fi waan fedhe lafa tana guute Oromoodhaaf waa godha jee haga abaaboo teenya san arrabsutti haga abaaboo teenya san qoodan keenyeefitti haga warra abaaboo teenya san fixe faarsutti faayidaa takkallee ilmaan Oromootiif hin qabu. Nama Oromoo jibbuu fi nama haqa Oromoo hin beekne malee nama haqa Oromoo osoo arguu hin feene malee. Kanaafuu maali isin historical mistake dogongora seenaatii jechuu kunis Oromoon namni bochuu hin qabdu if malee Abiyyii fi Lammaatu kana nu godhe noo ifiif goote Oromoon ifiif goone nu gaafa Minisootaa dhufan san qeeballeetii woo jenneef ni beeyna ilma Oromooti waan akkanaatti biltsiginnaa fi Minilik nu faarsuu fi Haayile Sillaasee nu faarsan seene. Nam tokko silaa qarqaran ba'u gaafa Minisootaa tanatti akkasin namni cabalag jee jara ilmaan Minilik jibbansa ilmaan Minilikii fi ilmaan Minilikiif deebisaa kannuu fi ilmaan Minilik osoo nuti jirruuti isaan qeebalanii jechuuf akkasitti isaan san simannee jechuu. Namoota gaafa san Minisootaa tanatti taargeet seentar bikka galma san keessa dura dhaabbatee Abiyyii fi Lammaa fi waan kana hunda mormu laaleetiin an dhiisaan jeen Abiy Jamaal ammallee maraataadhaan an jenna dhiisaan jeen mirga isaati. An immoo hin mormine seenachi simadhe ummataa wajji simanne warra simata irraa tokko anis garuu warra alaabaa laaleeffatu ture nama tokko nama maqaa isaallee kaasuun fedhu nama tokko achi dhaabbatee balaaleeffate diila sanirraa nam tokko nama saniitu deebisaa arkatee jechuu warra namni san alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatee balaaleeffata jara dhaabbatee aboo jarri kun booda isin nyaachuu ta'a jara dheengatta ilmaan Oromoo fixaa ture booda deebi'aniiti kokkoo waan san deebisuu ta'anii amma kanuma hoo jettanii ilmaan Minilikii fi ilmaan biraatiitu isaan kana qeebalaa nutiitutti aana jettanii yoonii fi isaan itti aanan sinirra jira amman jee nama balaaleeffatu nama tokkootu Minisootaa taargee seentar bikka gaafa Abiyyii fi Lammaan dhufan qeeballe san dhaabbatee alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatee dhaabbata. Nama diila san nama kumaatamaan seenee isaan qeebale san nama tokkichaa sanii caalee jechuudha. Nu caalee jechuudha. Nama tokkichaa ala dhaabbatee akka maraataatti aboo taa'aa osoo jiru arra deebitee yaa boode gurbaan san tana ni barree amana keenyaaf way gurbaan san way gaafa suunuma beeke taa'aa ummanni kun isin nyaataa yaa boobanni maraattanii deebi'aa jaa kophaataa dhaabbatee maraataan isaa miti nuti gaafa Jawaar akkas jechaa tures Jawaarii miti maraataan nuti gaafa Abiyyiin aangoo rabbe yoo Lammaa ta'e malee ni nyaadhamtanii historical mistake jedhamaa ture. Jawaarii miti maraataan nuti hawaasa Oromootii fi ummata qabsoo Oromoo godhu Minilik laal gaafa Haayile Sillaaseen buus historical mistake Tafaribaantiin gaafa qabate
osoo ilmaan Oromoo wal nyaataniitu dargiin qabate. Gaafa dargiin buus historical mistake uummatummaan Oromoo. Gaafa wayyaaneen buutus historical mistake. Akkasiimi. Ammallee gaafa Abiyyiin bu'u historical mistakein uuminaan ja'a jechuudha. Dogongora seenaan uumin ammallee. Gaafa Abiyyiin bu'u ha Abiyyii daraniif ittiin fidina. Akka Daani'eel Kibreffaa osoo ol nyaatanii keessaafuu dhaabni siyaasaa kan Oromoo namni Oromoon qabdu nama qawwee qabatee gaara jiru qofa. Goonni namni Oromoon qabdu nama qawwee qabatee gaara jiru qofa. Qawween nun barbaachistu warri dur jee'uu seenee akkana bo'uu jirarra. Warra qawween nun barbaachistu jechaa ture 90 takka. Warri nu gurgure moora galaa kiiloomeetirii 5 karaarraa hiiqaaf warri jechaa ture. Seenaa bo'uu jira asiin. Seenaa bo'uu dadhabne. Seenaa bo'aa ooluun hin jirtu. Seenaa bo'aa ooluu Oromoo qabale malee namni biraan beeku. Namni harka lafa jalaatiin dalagee si ol ba'a. Oromoon lafa jala dalaguun beektu. Dirree yoo dalagees namaa kan ta'e biraati. Dogongora seenaa uumti. Kanaafuu dogongora seenaa uumuun barbaachisaa miti. Waa'ee baratta waan dabreerraa jechaa ooluun dadhabne waa hedduudha. Silaa waa takka lama taate hedduu irraa baratta. Bu'uma dogongormoo irraa barachaa ol taate. Amma fa'a ni heddummaata.